leenjiin kun leenjii marsaa lammaffaati na fakkaata. Isa dubartootaaf kennamu. Leenjii kanarratti kaayoon leenjichaa namni mana amala sirreessaa seenu kun gaafa bahu gaafa hawaasatti dabalamu amala jijjiiruudha. Kaayoon mana sirreessaa illee leenjichis jijjiirama amalaa irratti hundaa'a. Jijjiirama amalaa irratti gaafa jennu entrepreneurship gaafa jennu kalaqa hojiiti. Namni asii gaafa bahu amala jijjiiratee gaafa bahu hawaasa gaafa dabalamu amalli isaa ka durarra fooyya'ee deema. Akkasuma akkuma beekamu dubartoota jechuun walakkaa hawaasa keenyaati. Ammallee dinagdee keessatti utubduu akka dinagdeeti. Nama leenjii kana gaafa kennu akkuma dubartoota barsiisuun maatii barsiisuudha jedhanii dubartoota leenjisuun illee akka maatii leenjisuutti laalla. Kana jechuun yaa'u gara hawaasaatti gaafa dabalaman daldala ofii gaafa eegalan yookaan biizinesa ofii gaafa eegalan carraa jiru akkamitti adda baafachuu akka danda'an amala jalqabaati. Amma carraa adda baafachuu fi carraa argamisan itti fayyadamuun amala jalqabaati. Amaloota 10 kan warreen daldala isaanii irratti milkaa'an agarsiisan akka agarsiisan amala kanneen akka fudhatan jenneeti ka akkas goonu. Inni jalqabaa kun naannoo irra carraa akkamiiti jira waan jedhu adda baafachuudha. Carraa eegargamii booda carraa san itti fayyadamuudha. Ka ittaan immoo odeeffannoo barbaaduudha. Maaltu na baasa maaltu na hin baasne waan jedhu gaafa amala jijjiiratanii bahan hawaasa keenya illee hubachiisuu akka danda'an. Jijjiirama amalaa fidan kana irratti yakki hojjetanii dhufan sun yakka sirrii akka hin taane dogongora isaanii akka ta'e hawaasa akka hubachiisuu danda'anitti dalagaa isaanii akka irratti hirmaachuu danda'an dalagaa hin qabne dalagaa akka kalaqan waan ni godha jennee yaanne amala isaanii ni jijjiira. Kakumsa isaanii ni kakaasa yookaan miira isaanii kakaasuu danda'a gara dalagaa sirrii akka nu akkuma tasaa keessa naqamne malee waan nurraan eeggamne dalannee akka waan gaabbiin jirutti ilaala. Gaafa bahan immoo leenjii kana fayyadamaniiti kakumsa isaanii dalagaa irratti akka godhan xiyyeeffannoon isaanii dalagaa irratti akka ta'ee fi ammallee miira biyyi keessa jirtu kana akka horatan miira biyyi keessa jirtu gaafa jedhu yeroo ammaa kana yaa'u sosochii garagaraatti jira. Dhimma dinagdee irratti yaa qaala'insa magaalaatti jira. Kana keessaa bahuuf immoo namni yaadeeti maaltu na baasaa karamiin yoo deeme jireenya kiyya fooyyessuu danda'a, karamiin yoo deeme maatii kiyya haala gaariirra jiraachisuu danda'a waan jedhu amala namni daldala isaanii keessatti milkaa'u. Isaanillee amaloota kanneen yoo horatan milkaa'uu danda'an jennee yaanna. Leenjii kana fudhatanii gaafa bahan hawaasumayyuu yoo itti hidaman ni jijjiiran jennee yaanna. Akka amma isaan irraa laallutti leenjichi akka itti tolee fi akka waa hedduu irraa baratan waan isaan nutti himan irraa hubachuu danda'u. Miira isaan magaalaa keenya rakkoo naannoo keenya rakkoo biyyaa osoo hin taane rakkoo akka addunyaatti jiru hojii dhabdummaan. Leenjiin kun hojii dhabdummaa hir'isuu irratti gahee mataa ofii qaba. Gaheen isaa namni dalagaan hin jiru jedha. Dalagaan garuu ni jira. Maalidha wanti nu biraa dhabame? Hojii tuffachuu jira. Waan xiqqoon eegaluu dhabuu jira. Namni tokko jedhu malee lama hin jedhu. Waan xiqqoorraa eegaluun fedhu sammuu isaa kana jijjiira leenjiin kun. Amala inni ilaalcha namni waan saniif qabu amala gaafa jennu amma ilaalcha namni dalagaaf qabu ilaalcha waan xixiqqoo dalaguuf tuffachuu irratti akka jijjiiratu godha leenjichi. Kana gaafa jijjiiru namni dalagaa ofii gaafa kalaqe waa xiqqishuu irraa eegaleeti waa guddaa dalaguu akka danda'u. Waanuma eegalan san naannoo irratti carraan ni jira. An akka kiyyetti namni dalagaan hin jiru jedha. Dalagaan hin dhabamne nama dalaguu jedhamu malee. Maalidha namni akka dalagaan hin jirtu jedhu ka taasisu waan inni ittiin eegusan waan olaanaadha. Waan xiqqoorraa eegaluun barbaadanii gaafa kana dalagaan hin jirtu jedhan malee waan xiqqoorraa yoo eegalan waan guddaa biroo akka gahuu danda'an ijoolleen garagaraa nama ni qacaranii garuu hanga qaba. Baay'inni nama jiruutii fi baay'inni warra qacaruu waliin madaalu. Qacaramuuf immoo ogummaa qabaachuu barbaachisaadha. Ogummaan namni qabu kun osoo qacaramuu caala dalagaa ofii uumate namni waan isa gargaaru mindaa caala akka caalu namni ni beeka. Namni amala akkasii akka ofirraa dhiisuu fi yuunivarsiitiin Haramaa ni gargaara. Maal gargaara? Teeknikiidhaan waan barbaachisu irratti leenjii irratti ni gargaara. Meeshaa yoo barbaachisu irratti ni gargaara. Ammallee kana gurmaahanii yoo gaafatani tokko tokkootiin namni dhufee kana barbaada osoo hin taane yaa'u namni dalagaa barbaadu ga'umsa akkanaa qaba. Waan akkanaa harkarraa qaba. Waan kana irratti osoo nu gargaartanii gaafa jedhe karaa leenjiitiin ni gargaara. Karaa teeknikii waa'ee maashinoota garagaraatiin gargaaruu danda'a. Irra caalaa immoo eessatti maal akka dalaguu qaban leenjiin kunneen amma leenjii amala
fi ilaalcha nama hojii dhabnee jedhu kana jijjiiruu irratti xiyyeeffatee kan kennamu amala gaafa jijjiirame ni danda'a waan jedhu gaafa of keessaa qabaate waa hundayyuu akka danda'an itti mul'isuu danda'a sababa jedhuun leenjiin kun kennamu. Haramaa yuunivarsiitiin karaa hundaanuu gahee baachaa jira jedhee yaadaani. Gahee hojii dhabdummaa kana hir'isuu keessatti leenjiin kun jalqaba namni hojiin hin jiru jedhee akka harka maratee hin teenyeef kennamu. Amalli akka jijjiiramuuf. Amalli akkamiin jijjiirama hojiin ni jira. Anatu hin argine malee. Kana jechuun carraa naannoo irra jiru irra deebi'ee gaafa laale. Rakkoon eessa jirti rakkoo saniif furmaata gaafa finnu rakkoo kamiifuu waan furmaata ta'u yaada furmaata ta'u gaafa finne akka yaada biizinesiitti ilaalama jedha. Yoo amma leenjii biizinesii intarpireenshipii kana irratti akka jedhu. Kanaafuu haala san akka itti fayyadaman itti dhiyaatanii karaa hojii Ijaana Daayireektara nageenya sirreessaa sirreeffamtoota seeraatiin jedhama. Duraan dursee yuunivarsiitii Haramaatii fi isinilleen asitti dhuftanii nus dubbistanii leenjii kana kennuudhaaf hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Akkasuma osoonni dhufanii asitti leenjii kennaa jiranillee haa galatoomanii jechuun barbaade. Kanarraa kan hafe akkuma beekamutti sirreeffamaan seeraa yeroonii fi gara asii galu sirreeffamaan seeraa amala adda addaa qabatee dhufa. Amaloota alatti qabatanii dhufan san jijjiiruu irratti maal dursa qulqullina qaama isaanii irraa kaasee hanga sammuun isaanii gartee yakkoota kana dura hojjetan san irraa gaabbanii akkasitti sammuun isaanii gara barnootaa deemu. Inni kutaa takka hin baratin akka baratu. Inni barreessuu danda'u akka gara ogummaatti jijjiiramu. Kana jechuun wanni godhamu. Manni barnootaa keenya asitti hayyoonni amma alatti takkaan baratin as keessatti amma barreessuuf dubbisuu danda'aniiti jirani. Kutaa takkarraa kaasee hanga balamarraa kaasee ogummaaf teeknika Alaataa'oo magaalaa Maayaa kan duraan Haramaa turte jechuudha. Sanii wajjin as keessatti gaggeessaa jirra. Akkasuma leenjiin isheetii intarpireenarshiippii gartee asitti immoo yuunivarsiitiin Haramaa asitti qopheessa. Kanan durallee sirreeffamtoota seeraa hedduudhaa fi asitti kennaa turan warra dhiiraatiif jechuudha. Amma dubartoota nama 86 kennaa jiranii. Leenjiin kun har'a guyyaa lammaffaa isaati. Leenjii kanarratti dubartoonni keenya leenjii asirraa fudhatan kana yeroonii fi asii gabbaan ogummaadha. Ogummaa horatanii jiranii. Ogummaa horatan kanaan maatii isaanii harka duwwaa akka gadi hin baane asitti illee kan as keessa turtu as keessatti ogummaa baratte kana gara hojiitti jijjiirti. Himaataan gurmooyti. Yeroo himaataan gurmooyte sana asitti dalagaan jalqabsiisan ka'umsa ta'aaf jechuudha. Yoonii fi murtee manni murteetti kanneessan kan murteetee gadi baati gabbaatee namoota gartee alatti dhiistee dhufte san kan bakkuma san ta'anii isaan eegantu jira. Tarii akka namni alaa hubatutti sirreeffamuuf dhuftee jennu mana sirreessaa jirti socho'uu hin dandeessu barachuu hin dandeessutti quba qabu. Akkasii miti akka alaa quba qabamu sanii fi akka as keessa jiru wal dhaba jechuudha. As keessatti fedhiin barnoota isaanii maali kan jedhu san adda baafannee dubartiin tuni fakkeenyaaf hojii xilfii adda addaa asitti ogummaa harkaa jechuudha. Hojii ogummaa harkaa tana as keessatti baratanii muuxannoo gartee warri marsaa duraa fudhate warra marsaa lammaffaa kanaaf irraa baratu. Akkasumatti leenjiin tuni marsaan kan namaa jirti. Dubartoonni keenya hedduu muuxannoo asirraa fudhachaa jiran kana hojiitti hiikaa jiran. Kanaaf gaafa gadi ba'anitti dubartiin kun akkamii bakkuma duraan irraa uummanni itti quba qabu sanitti deebiti moo
sanii ol ogummaadhaan deemtee jirti. Takka yakkoota hojjette san gabbaateeti uummata akka yakka sanitti hin deebine uummata barsiifti. Ishiin lamada maatii qabdi. Isheen maatii qabdus maatii qabdi. Isheen ganaa maatiin horatinis alatti haadha manaa ta'uu fawwiti barachuufillee haala mijataan argattu. Asitti haalli mijaa'ee fi haala jiru keessatti baratteeti gadi baati. Yeroo gadi baatu kanatti namaa fi ilmaan isheetiin naaf dubbisaan jettu waraqata ofiif dubbifatti. Deebitee yakkoota kanarraas uummata barsiifti deebitee. Akkasitti sirreeffamaanis warri dhiiraatiis akkasitti leenjii yuunivarsiitiin Haramaa tuni leenjii ogummaa adda addaa kennaa jirti. Malleerra deebi'ee fi galatoonfachuun barbaada. Maaliif karaa qonnaatiin karaa deeggarsa dhaabban barnoota qalamarra daftararra fayyaarra hanga gartee deeggarsa firaasha adda addaa sirreeffamaan keenya osoo nuti jirru asii miti fagottuu gargaarsa gochaa jirra. Biratti lammii keenya lafa ciisuu qaban kanaaf cina dhaabbachuu qabna jedhanii yuunivarsiitiin Haramaa waan adda addaatiin nu deeggaraa turte. Ammallee yuunivarsiitiin Haramaa haa galatoomtuun jira. Hara qonnaatiinis ol qabatee qonna irratti baay'ee nu deeggaraa jira. Qonna olii galaa horii furdisuu irratti kuduraa adda addaa oomishuu irratti waa baay'ee nu deeggaraa jiranii gara fuulduraatti illee waa baay'ee isin deeggaraa jiranii. Amaloota intarpirootaa takka warri milkaa'ee amala akkamii qabanii jiru kana leenjifne maaliif fayyada? Mana sirreessaa warra jiran dubartootiin keenya boru warra bahanii warra of danda'ee dalagaa ofii uumee of danda'uu danda'a. Dalagaa ofii akkamiin uumuu danda'a? Akkamiin milkaa'uu danda'a? Yoo maal hojjetan milkaa'uu danda'an dandeettii isaanii qofa amantaa jiraachisa haala mijaa'aa barbaaduu fi kaka'umsa hedduu barbaachisaa ofitti amanuu barbaachisaa dandeettii isaanii waan hunda akka danda'an bakka of danda'uu akka danda'an karoorsuun takka karoora baasuun dalaguu akka danda'an oomishoota kudhanii fi amaloota soddomman waan daldala ta'ee hojii isaanii dalagaa isaanii isaan dalaabira jaan hanga dalaan kun maali dubartoonni haaluma nama keessatti rakkoo kamii gartan maannaan jiru akkamitti rakkoo maaf irratti kan qabatanii argan akka hojii amma dubartiileen as jiran leenjirrattis akka hubannetti warra dalagaa ture warra dalagaa isaanii qabu amala sirreessuuf akka seenanitti hubanne ammas bu'uus asirraa bahanii dalagaa kana ala karoora sarakkaadhaatti karoorfatanii itti faayidaa karaa tokko karaa qabsiisee akka isaan karaa kanatti fayyadaman anillee akkaan baradhe kanatti akka isaan baratan hin faayideessa. Mana amala sirreessaa addeellarraa barnoota yuunivarsiitiin nu qabneteetu kan inni eegaan hidhamerraa qabadde marii barumsa asiirraa olii qabadde waa hedduu irraa faayidaa jiru. Wanti irraa faayidaa gizee barumsaa karaa barumsaatiinis kota 8 irraa kaasee ila 10 keessa jira asii baradheera waa hedduun irraa baradhe yuunivarsiitii Haramaa waggaa kana osoo hin ta'e bara 2015 illee baradheetiin jira as keessatti ammas baradheetiin jira faayidaa gurguddoo bakka akkaan as keessaa gabbee mana amala sirreessaa kana qofa osoo hin ta'in akka Oromiyaa guutuu mataa dhaga'a osoo hin ta'in hawaasinillee akka badii akkanaatti hin deebinee dhagaa gorsa. Warri alaalleen akka wal gorsan jedhee isaan sanillee walirra godheetiin akka isaan sun badii kanarraa eeggannoo godhanii gaggeessan hawaasa alaatiin. Badii kanaan irraa sirraayetiin jira. Keessattuu seera ala kanarraa eegalee ganaa kanarraa sirraayee mataa anillee nama na dheereeti yakkee kan deebistee odoo sabuu jirati jaanii na fidanii miidhaa qaamaatiin ni nuti. Waggaa meeqa sitti jedhama? Waggaa 5 godhanii waggaa 3 waggaa 2 fixeetiin jira waggaa 3 keessaan jira. Maal baratte magaa namni yakka tokkotti yaadee hojjeta tokko immoo tasa hubannoo dhabuudhaa hojjeta hubannoo dhabuun immoo seera jala nama baaftu
akkuma asii garte kana maalu garte gaabbite gaabbee hidhaati yaaseen kiyya gaabbee garuu irraa barachuu kiyyaaf hedduu akka nama mana sirreessaa mana hidhaa jee dure itti yaade as dhufu kiyyaaf akka nama yuunivarsiitii dhaqee galeetti waa hedduu baradhee ba'ee manni sirreessaa hatti sirreeffamanii katti sirreeffamanii waa akka hunda jaamusanitti akkasiin gaashiree mana hidhaa yaani gaashiree haawuziin gaanii haasawanii ala sani sammuu kiyya miidhaatiin ganaa qaama san shanin as keessa hidhama waa hunda waaniin itti yaade san geewuu hin danda'u akkana eegalee ganaa akka hiriyaa kiyyaattiin jiraadhaa jee dure yaade san amma takka eega hidhannaan deemaniifu bahee jiraachuu hin danda'u jeetii yaade saniifuu eegaan as dhufe barumsa kiyya kutaa shanirraa dhiiseetiin dhufe eegaan as dhufe ilaa kutaa jaatti dabareetiin kutaa dhiisee jaat dabaree shan baradhee 2014 dhufe fixee kutaa shanii baradhee gaddaa jaa amma illee torba seeneetiin jira jechuu as keessatti kanuma sin dabartuu dalagattee keessaa bahuu ni dandeessaa har'aan ganaan qabeetteen taa'ini qarshiin qabu dalagachuu hin danda'u jetteetillee hin taa'ini liqeeffattee keessaa ni baataa saahiba kee gaafattee saahiba keetiin akkana hariiroo uummattee mana hidhaatti bee ani ganaa jiraachuu hin danda'u jettee jireenya kee abdii kutteen teenye akka gabbaatee bakka hidhaa hidhameetumaan beettee kan teenye nama dhiyaattee namummaa akkana hidhaa hin bee saahiba kee akkana kana ta'uu hin danda'a bakka jiraadhee waa hunda daddalagee jiraachuun fadhaa jettee nama hojii olii galtee bakka hin barbaannetti illee yuunivarsiitii amma waan adda addaa ogummaa harkaatii fi hunda barachuuf yoo maallaqa dhabdutaate illee karaa nama si dura baratee yeroo dhiyaattee waan akkana daddaleedee ogummaan ififuu qabeenya takka as keessa waan baranne kaanee akka daleenu itti ciccinee itti cichuudhaan waan takka karraa hin qabnetti itti daleedee keessaa hin ba'aa jee abdii guddaa irra na gammachiisan jechuudha. Yuunivarsiitiin namaa hojii kanaa hojjechuu isaa akkamitti ilaalta? Hojii kanaa hojjechuun baay'ee galatoomtu isiin akkanatti as keessatti nu gargaartee waa hunda akka fiddee nu barsiisuu jirtu hedduu isii galatoomfannee nullee gammachiistee hidhataa madura nama gaafachiifti seeraan fayyadamtee ragaa gorattee namni wali bu'uun ni jira namaaf namni wali bu'uun waan jiruuf ragaa gorattee ragaa keetiin seeraan harka keerraa oolfattee harka kee ulee tana harka keetiitiin dhoowuun malee seerri siif adabaa ragaa keetti gorattee mirga kee eeggattee keetis kan dhiibamne kasaa kan dhiibamnetti seera jira seeran irraa godhii jettee seeraan irraa isa gurtee ragaatti gorattee gama magaalaa wantaa dhiyeeffattaa jechuudha gama seeraatiin dhiyeeffattaa akkatti irraa if eeggadhaa jettee lammiitti jeeta alaatillee gorsa guna sibe amma kan as keessa jirullee warra keenya amma kana warra baluuti wallol warra maarreetti wallol irraa fagaadhaa ammaatii mana sirreessaa keessa kana jira. ganaa fi irraa barataa as keessallee qateellee walitti wal jaaranii gamtaa wal keessaa ol kaasanii waan hin qabnellee walii liqeeffatanii nama ifiitirraa qindoominaan nama ifiitirraa yoo dhabanillee karaa gaajjira gamtaa oromiyaa baankii dhaqanii liqiillee karaa wantaatiin gaafatanii akkanaa dalagachuun barbaadaa nuti hangi yoo wali jaaramnee waan takka waldee tokko uummanne dalagannee keessaa baane yoo jennee wal gurmeessine hojii adda addaa asintaan dalagaa ichirraa illee qaxxaradheet illee nama biraat illee kija qofaa fi nifiti dalagee hojjenne magaalaa tanatti kombalcha yoo waan biraat akka bane asaddeellee dhufee mallee ta biraat akka bane olillee dabaree bakka dalagaan jirtu barbaadeetiin dalagaa jeetiin isaanillee gorsa akkana godhu qabnaa taa'uun qabnu ta dureenii nu dabartee ta ammaatti jiru sin dabartuu jennee jirra akkuma risaa barannee asirra waa'ee risaa seenaa risaa hunda barannee jirra tullumee ilkee dagaarra firraa cabsee wanta godhe tullumaa oltullee sin dabartuu jiru ta'e sin itti cichitee yoo daleeyde sin dabartuu jechuudha hojii ta'e ati ittiif kan nu barbaaddi ittiif kan nu ta'e akkasii dalaguu barbaadde jennee wal gorsine.